Harka fuunee akkam ooltan jecha aynagee miidiyaarraa kan tamsaasa kallattiin kan isiniif dabru odeessa keenya guyyaa har'aan tanaatiin paarlaamaan Itoophiyaadha taa'ame irratti muummichi ministeera Abiy Ahmad gaafiilee paarlaamaarraa dhalaa'eef bifa adda addaatiin walitti qabee kan deebise yoo ta'u isaan keessaa ulaa galaanaa argachuun karaa baales ta'ee karaa booleen waan hin oolle jechuun dubbii dachaan dubbachuun isaa dhaga'ame. Galaana diimatti bahuuf danda'aman karaa dippiloomaasiinis dhabamnaan humnaan argachuun akka danda'amus eeran. Gama biraatiin walitti bu'iinsa mootummaa federaalaa fi TPLF jidduutti Eertiraan TPLF osoo hin balleessin waliigalteen Piriitooriyaadhaan mallattaa'uu hin qabu ejjennoo jedhu qabaachuun walitti dhufeenya biyyoota lamaanii hammaachuu hima muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad. Gama diinagdeetiin muummichi ministeera Abiy Ahmad riiformiin diinagdee hojiirra oole bu'aa qabatamaa akka fides himan. Jijjiiramni imaammata diinagdee madda danuu hojiirra oolaa jiraachuun caba diinagdee biyyattii dhiinsaa jira kan jedhe muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad bara kana walumaa galatti guddinni diinagdee parsantaa 10.2 akka galmaa'us kaasaniiru. Kun ammoo tilmaaman dhaabbanni maallaqa addunyaa IMF tilmaamen hedduu wal hin didus jedhan. Gama baankiilee biyya keessatiin baankiileen biyya alaa Itoophiyaa keessatti investii yoo godhan baankiileen Itoophiyaa hirriibaa kakaasu jechuun muummichi ministeera Abiy Ahmad baankiilee alaa yeroo Itoophiyaa seenan baankiilee Itoophiyaa hin dadhabsiisanis jechuudhaan dubbatan. Gama hidha haaromsaa Abbayyaa irratti muummichi ministeera gaafii gaafatameen deebisaa yeroo kennu Itoophiyaan hidha haaromsaa ijaaruuf doolaara tokkollee hin liqeeffanne jechuudhaan dubbatan. Doonaald Tiraamp ammoo Itoophiyaan deeggarsa USA'tiin ijaarte jechuudhaan irra deddeebiin kan dubbatan. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad immoo deeggarsa nama tokkootu doolaarri tokko biyya alaarraa laga Abbayyaatiif hin kennamne jechuudhaan dubbatan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad birrii takka namni hidha Abbayyaa ijaaruuf nuuf kenne hin jiru jechuudhaan dubbatan. Kun yeroo jalqabaaf bulchaa Itoophiyaa dhimma kanarratti ifatti dubbatamedhas jedhame. Bulchaan Itoophiyaa baatiiwwan jahan darban wantoonni mootummaan dalagee fi gaafiilee miseensota mana mariirraa ka'an deebisaniiru. Wantoota ijoo muraasa akkaan gartee muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad yeroo jalqabaatiif Tiraampiif deebisan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp erga marsaa lammaffaaf Ameerikaa bulchuuf filamanii waan dalagan yeroo himan waa'ee hidha Abbayyaas Tiraamp gama isaatiin laga Abbayyaa akka waan USA'n ijaartetti of ibsaa kan ture muummichi ministeeraa dubbiin kun sobas ta'uudhaan har'a ifatti bahee kan dubbate muummichi ministeeraa Abiy Ahmad ifatti bahee dubbachuun isaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmad deebii Eertiraaf akeekeen dhimma biraa muummichi ministeeraa Abiy Ahmad kaasan tokko waa'ee Eertiraa akkasumallee haala Tigraay keessa jirudha. Hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa sababa Itoophiyaan ulaa galaanaa gaafatteef osoo hin taane yeroo waraanaa waan adeemaa turerraan rakkoo seenus dubbatan. Waraanni Eertiraa Tigraay keessa badii raawwatamuuf kanas mormuun irra deddeebiin jiila gara Asmaraa ergus dubbatan. Akkasuma dabalatee ajjeechaa raawwachuun yeroo jalqabaaf waraanni Eertiraa kan yeroo waraana kaaba Itoophiyaa isaan dura dhaabbatee himataniiru. Ammatti gama Eertiraan deebiin kennames hin jiru garuu kanaan dura waakkataniiru. Itoophiyaa fi Eertiraan waggoota 20f nagaan waraannis hin jirre keessa erga ture booda muummichi ministeera Abiy Ahmadin araarris bu'eeru. Yeroo waraana kaaba Itoophiyaa adeemsifamu waraanni Eertiraa waraana Itoophiyaa bira goree loleeras jedhama. Yeroo waraana sana qaamoleen qooda fudhatan hundi badiin himatamanis waraanni Eertiraa garuu ajjeechaa jumlaan irra deddeebiin himatamaa ture.
Eertiraan himannaa kana ni waakkattis. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad gaafii miseensota paarlaamaa irraa ka'eef deebii yeroo kennan yeroo waraanni kaaba Itoophiyaa gaggeeffamaa ture waraanni Eertiraa warshaa dabalatee saamicha guddaa gaggeessaa akka tures himame. Walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jirus kan hammaate waliigalteen Piretooriyaa mallattaa'uun Eertiraa gammachiisuu dhabuu kaasan. TPLF osoo hin badin akkamitti TPLF waliin waliigaltee godhamaa kan jedhuun walitti dhufeenyi hammaachuun ibsame. Eertiraan qabeenya yeroo waraana Tigraay saamte akka deebistu saamicha dhaabduuf si'a hedduu qondaalonni mootummaa Asmaratti ergus dubbatan. Loltoonni Eertiraa saamicha jechaa Tigraay keessatti raawwachan yeroo turanitti mootummaa Itoophiyaa waliin wal dura dhaabbannaan akka turee fi hammaachaa adeemeen deemurratti waliigalteen Piretooriyaa gaafa mallattaa'ee daran jabaachuun dhagahame. Kun cuunfaa oduu guyyaa har'aan tanaati. Kanneen Aynagee Meediyaa sabiskiraayib godhuudhaan laayik godhuun sheer godhuun nu hordofaa jechuun dhaamsa.